Ashama harka fuudhee hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagayaan dhuftanii arallee deebi'ee isinii dhufeetiin jira barumsa bareeda barumsa ajaa'ibaatiin isiniif dhufe har'aan tana barumsa kana moo akka tartiibaan jechuun steepii isaatiin hordoftanii irraa fayyadamtanii barbaada. Kanaafuu yeroo viidiyoo isinitti agarsiisu har'a viidiyoon isin agarsiisa waan ta'eef viidiyoo san jabeessitanii laaluu qabdan sirriitti. Steepii isaa jechuudha. Warri haarawaa taatan ammoo subscribe godhaatii maatii naaf tahaa asumaan akkana hordoftanii viidiyoo tanaas like godhuu hin dagatinaadha. Gama barumsatti hin dabraa barumsi har'aan tanaa akkamitti Google AdSense kaniin kaleessa poostaa isaa isin agarsiisan poostaa isaa banattanii akkamitti adireessa irratti akka isinii dhufu jechuudha. Sanirraa hin dubbadhaa isinitti agarsiisa jechuudha steepii isaa. Kanaafuu tartiibaan na hordofaa jalqaba irratti emailaa fi paaspoortii qabaachuu isin barbaachisa. Gmail tokko fi paaspoortii qabaachuu isin barbaachisa jechuudha. Akkuma warrooma akkuma nama komentii kannuu danda'u jechuudha. Achi boodarra isa banachuudhaaf Google browserii kana keessa galla. Isaan amma sitti agarsiisu kana keessa galla. As keessa galla. As keessa galleeti diskitoop irra deebifnaa jechuudha. Iddoo ammaan tana sarara gama harka mirgatti argamu sadeen kana gizee gabbanne asirratti diskitoop saayit kajoo jira. Diskitoop saayit kana raayitii irra goona. Yeroo raayitii irratti goone diskitooppii deebi'aa jechuudha akka kompiitara. Diskitoop saayitii kana yoo raayitiin qabaanne raayitii irra gootanii jechuudha. Yoo akkana ta'e kana raayitii irratti gootan raayitii biluu tana eega qabaatee booda gama Google seenaa jechuudha. Google seennee zoom goonee YouTube asirra barreessina. Diyaama YouTube asirra barreessina. YouTube jenne ifeeffanni dhufa. Achi booda YouTube zoom goone YouTube kana galla. Hogguu YouTube seenne yoo inni directly karaa YouTube appitti kanu geessu taate rakkoo yeroo hedduu nama mudatu kuniisi kanaaf formaanni isaa settingii mobaayila keenyaa deemna jechuudha. Settingii mobaayila keenyaa deemnee san boodarra appii keessa galla. App achi booda ammas gama gubbaarratti harkamu kana appis kajoo kanarra gallaa jechuudha. Loading jechuun jira xiqqoobsinee achi booda ol deemnee YouTube keenya barbaanna. YouTube keenya as keessa deemnee barbaanne YouTube arkannee jechuudha. Amma YouTube kana as keessa gallee yeroo as keessa gallee ol deebinee open by default kajoo kanarratti okay goonaa jechuudha. Hogguu asirra click goone open supported links kajoo kana isa kana agartee miti. Isa kanarratti click gooneeti haala kanaan filannoo sadi nu fida. Always allow kajoo kana ask every time kajoo kanaa fi don't allow kajoo kanaa jechuudha. Nuti immoo kana keessa kan nuti filannu lamaan gama gadii kana filachuu dandeenya. Ask every time kajoo kun ammoo yeroo hunda akka nu gaafatuu fi don't allow kajoo kun ammoo akkan hayyamne jechuudha. Linkiin kee browseritti kan dabarre akka appitti dabarre jechuudha. Kanaafuu asirratti kam yoo filannee irra bareedaa kajoo asirratti ask every time kajoo kana filannaa jechuudha. Asirratti eega kana filanne booda iddoo irraa dhufne deebina. Google keenya keessa deebina. Google keenya keessatti deebinee amma yeroo asirra click goone nu gaafataa jechuudha. YouTubein seenuu feetamoo browserii adda addaa si fida san boodaati immoo Google Chrome kana filatta jechuudha. Kanuma amma fayyadamaa jiru kanarratti filatta. Isa filatta jechuudha. Yeroo isa filattee akkanatti haala kanaa YouTube si fida. YouTubein kun appiidha miti. YouTubein kun browserii keessa jechuudha Google keessa. Kanaafuu nuti asirratti olaal zoom gooneeti harkifnee jechuudha. Asirratti login kajoo kanatti
kilik goone achi booda iimeela keenya sinneeni paaswoordii itti neena. Asirratti iimeela keenya asirra galchuudhaaf iimeela haarawaan qaba. Oromiyaa jeetiin 111 godha. Kun iimeela kiyya. Paaswoordii kiyya sittiin galchaa. Paaswoordii sittiin galchaa. Kun amma YouTube haarawaa jechuudha. Maantanaan seenee. Okay, confirm. Amma illee Google Chrome waan filadhaa. Amma YouTube kiyya keessa galeetiin jira jechuudha. YouTube haarawaa. Haala kanaan galtaa sanboota zoom harkisuu dandeessaa jechuudha. Asir yoo isinitti mul'ate baatee isiniif hin addan harkisaa. Asirratti gad harkiftee iddoo profaayilii keenya jirurra deemi. Iddoo dhaabbadhu. Rakkina zoomiiti. Iddoo gama gubbatti argamtu tana jechuudha. Asirra dhufneeti. YouTube Studio yoo isinitti mul'ate YouTube Studio kajoo kana. YouTube Studio kajoo kanarratti kilik goona yeroo tokkoof cuqaasnaa jechuudha. Achi booda jechuudha YouTube haarootti banamu jechuudha. YouTubein kuni first name isaa Oromiyaa jedhamti. Maquma email kiyyaatiin YouTubein asirratti sanbooda create channel goota jechuudha. Channel YouTube banachuudhaaf. Create channel kajoo kanarra maqaa boo asitti irraa jiraata maqaa feetee godhataa jechuudha asitti. Adama akkuma jiru kanatti create channel godha jechuudha. Yoo maqaa geeddaruu feetee achirratti geeddarta. Amma akkasi bira dabarraa create goonee create channel kanarra click goonee okay. Haala kanaan nu dhufa. Deebinee ammallee bika profile keenya fakkaatu kana ooka jiru kanarratti click gooneeti maal goonaa Creator Studio kajoo kana la subscribe induudha. Creator Studio kajoo kana seenna. Creator Studio kajoo kanarra cuqaasna yeroo tokkoof. Achi booda YouTubein kuni gama channel deebi'a. Okay, there's a new YouTube Studio. Okay, go. Achi booda YouTube Studio YouTube keessa nu fidee jechuudha. Wanni guddaan irra barachuu deemnu akkamitti YouTube bannee akkamitti Google AdSense dha hojii warra bannaadha jalqaba. Kanaafuu Google step kana sirriitti hordofaa deemtan yoo YouTube qabaatan ammoo YouTube ma keessanii browserii kana keessa dhuftanii haala kanaan maqaa keessanitti guutan yoo YouTubein keessan channel jijjiiramee jiran jechuudha. Kanaaf yoo YouTube haaroo ta'es akkuma isin garsiise kana deemtanii amma erga as keessa dhufne booda sarara gama harka bitaa jiru sadeen kanaas banna. Studio bika jettu tana bira. Studio bika jettu tana bira. Sarara kanaas banna. Sarara kana guas banne hedduu moobaayilaan nama rakkisa. Namni kompiitaraan qabaatan hedduu salphaa kompiitaraan moobaayilaan isin garsiisu waan hin barbaadeef malee hedduu salphaadha kompiitaraan. Kana amma nuti moobaayilaa akka kompiitaraa gooneeti jechuudha wanni hojii jiru zoom goone. Amma zoom godheetiin isin garsiisa. Asirratti maal jaa monetization kajoo kana jechuudha. Waan akka mallattoo doolaaraa qabdu kana monetization kajoo kana irratti click goona. Sanbooda irraa asitti seera isaa kanneen an kaleessa dubbadhisan isiniif himaa jechuudha. Bal'inaan hogguu seentan ni agartanii dubbifattan. Asirratti 0 subscribe fi public watch hour duwwaan qaba jechuudha. Lachuutu duwwaadha. Inni immoo kuma takka barbaadaa jira subscribe 1000 needed jira. Asirratti illee 4000 needed. Kuma 4 sa'a barbaadaa. Kuma takka ammoo subscribe barbaada. Channel kee monetize ta'e kafaltii eegaluudhaaf. Akkasii jechuun kun seera isaati. Seera kana ammaan tana guutuudhaaf jalqabuudhaaf asirratti cuqaasnaa jechuudha. Iddoo amma asirra argitan kanarratti ni cuqaasnaa. Okay. We will send you an email when you are enabled apply. Okay.
Inni amma asirra maal jaa iimeela irratti namaaf ergan apply godhuudhaaf yeroo hunda seerri isaa waan jijjiiramuuf yuutuubiin dhiyoon tana seera jijjiiree ture iimeelaan isinii dhufaa jechuudha apply godhuudhaaf paaspoortii wanni guutuudhaaf adireesa keessanii fi maqaa keessan ka sirriidha jechuudha maqaa ID keessaniitii fi biyya jiraattan kaantirii fi kana wanni hafu. So egaa hangana deemnee sa'aatii 24 keessatti iimeela nuuf erganii iimeela san hogguu dhufee steepii tiyaan tokko sitti boru barumsa isaa qabadhee isinii dhufaa jechuudha. Amma hanga asitti isin barsiisuun gaadha viidiyoo isin dhedheeree isaan deemu haga asitti irraa barannee boruu iimeela naa dhufu san isinitti agarsiisee achi booda akkamitti apply goonaa kajoo irratti. Taamlaayinii warroonni gaafii na gaafatan kaleessa taamlaayinii viidiyoo gubbarratti akkamitti jijjiirraa viidiyoo gubbarratti amma suuraa takka keenyee suuraan sun hogguu kilik godhan hogguu viidiyoo irratti tuqan gama keessaa tan jirre jechuudha barreeffama adda addaa maal haa qabdu isii sana ammoo yeroo biraa irraa dubbannaa jechuudha akkamitti akka hojjetan. Kanaafuu barumsi keenya karraa asirratti dhaabbataa waan daawwataniif galatoomaadha sheer godhaa barumsa yuutuubii bal'inaadhaan keessa deemnee akkasitti haga waa hunda isin irraa hubannoo harkattanitti itti fufnaa. Kanaafuu hedduu galatoomaan hordofuu keessaniif.